yeroo ilaalaa dhaqan garuu namatti dhaga'ama. Ati dhiisiti ammayyuu dhiisiti liivii kee irra intini geemii kee taphadhu. Oduu namaa dhiisi mataa nama dhukkubsaa. Nuyyuu inni alaalaalu mataan akkasitti nu banamee inni waa'een isaa dubbatamu akkam ta'ure. Guys, warri levelii gugurdaa qabdamee keessa galaati koppilingi godhamada isaa gasti koppilingi haa bahuuti. Keessa gala profaayilii isaa koppilingi godhamada. Dhaggeeffadha. Asirratti immoo yaada barataa qabu tokko mee wallahi ustaawota gurguddaas ta'e maalis ta'e amantii kamii wajjiniin dhattiin inaasa'iin amantii kamii wajjiniin jiraatiin amantii quraana jedhatee nama jedhatee seeraa rabbaa jedhatee nuun galle wallahi jechuudha akka amantii musliimaatti gaaffii guddaan qaban wallahi. Jetti. Inna kina kiristaana wajjiniin taa'in wanti jedhu hin jira quraana keessa kiristaana bira naqina wanti jedhu hin jira quraana keessa fida wallahi ragaa jira naannoo kenna wallahi. Anumata si deebisa darasaa gimmaasha karee gimmaasha isee mataa xafaatu akkasitti yoo haasa'e malee ustaazoonni nagaa yookaan namni amantaa amantaa isaatiin namni hordofu waan akkana haasa'e hin jiru beektaa dhugaa dubbachuudhaan waan amoo godhan yoo dhugaa taanaan baay'ee tokko garaana nyaate beektaa waan akkanaallee godhin jedhu isa kamiyyuu yoo ta'e namni ragaa amma dhaggeeffadhaa ragaa barbaada dhugaa rabbii ragaa barbaadu qabna wallahi amma ragaa maali barbaadna amantii musliimaa fi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara jireenya isaanii keessa kiristaana waliin nyaatan akka mucaa isaanii offisanutti akka ollaa isaanii musliimaa offisanutti kiristaana offisaa turan. Eetta gootan feenaa ani keessa waaltanii irra bari darasaa mataa kursii miidiyaa irra deemu taasise malee namni barjetti. Akkasii miti wanti jarri jedhanii nama ergamaa rabbii arrabsu nama ergamaa rabbii ganamaa galgala dhalaa tokkote yaani namni yoo jibbeeyyuu baasee arrabsu yoo dhiisee rakkoo hin qabu yaani kiristaana nagaa wajjiniin hin jiraatina namni hin jiru nama ergamaa rabbii arrabse qofaa wajjiniin hin taa'inaa jedhanii malee jarris nama ifatti baasee isaan akkasii jedhanii amma ba'anii arrabsan warra akkasiiti yaani warra suuraa isaanii waan hin taane itti fakkeessan deebi'emmoo Allah kana nama hin jaallanne nama galgalaa ganama waa isaa arrabsu jechuudha. Dhugaan gara kam jedhee nama kiristaanii nagaan dhugaa barbaadee dhugaa irratti falmee jedhu wajjiniin rakkoon qabu wajjin falmanii yoo falmiin taanes wajjiniin taphatanii wajjiniin taa'uun rakkoon qabu. Nama immoo galgalaa ganama ajandaa godhatee waa'ee ergamaa rabbii waa'ee Allah arrabsu immoo warra akkasii qofaa wajjiniin hin taa'inaa jedhani malee kiristaana nagaa wajjiniin jiraatinaa hin jennee barra. Abbaa fedhee wajjiniin jiraachuu dandeessaa. Kunoo wajjiniin bullee wajjiniin kiflii tokko keessa wajjiniin bullee nyaata maaddii tokkorraa wajjiniin nyaannee mana arabaa keessa wajjin jiraataarra wallaahi nama akkasii wajjiniin waa tokko hin jenne jedhe amma sostaatonni achi jechuuni